Inisheetiiviiwwan oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluun qonnaan bulaa fayyadamaa taasisuuf hojjetamaa jiran keessaa kilaasteraan oomishuun isa tokkodha. Kilaasteraan hojjechuun bu'aa qabaachuu dubbatu qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaa. Facaasarraa hoogise tokko faca'e qorichillee yeroo tokko itti biifama. Yeroo ga'ullee gisum tokko ga'a. Yeroo haamamullee yeroo tokko haama. Maaliifin adda addaan ta'u maashiniifillee haa ta'u waa hundaafillee haa ta'u yeroo dhangaaf jechuu barbaada. Dhibee adda addaatiif saaxilamuuf isa oolcha. Hoo kilaasteraa faca'e. Hoon ani raca'e yoo sun raca'in hin ta'u sunis hin raca'an ilaalee yoo harkaallee kan dhabu taate hojjetaa misoomaa maaliif hin raca'ane waan kana jechaan ture waliin jechaa turrellee faayidaa kilaasteraa jechuun kana jechuu barbaadeti. Sassaabbisaa baay'ee gaarii kan duraan kumtaala 5 kumtaala 6 bahu amma gara kumtaala 40 arganna hektaara tokkorra. Qonnaan bulaan faayidaa kilaasteraa argeef bira darbee muuxannoo waliif qooduu eegaleera jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Booraa obbo Daaluu Daddafoo. Qonnaan bulaan keenya kilaasteraan fayyadamu kilaasteraan qotu fayyadamummaa isaa fi bu'aa isaa irraa dhandhamuun ol qabate bara baratti baay'ee dabalaatii fi inni guddaan jiru bara kana immoo hojiin guddaa hojiin bareedni hojjetame kuni kana booda qonnaan bulaa keenya deeggarsa ogeessaa yookaan hubannoo ogeessi kennuun caala qonnaan bulaan keenya hubannoo irraa fudhatee hojii kana keessatti galee bara jiruuf fakkeenyaaf qamadii oomishne qamadii alaa galchuun san alergii alaa galu san asitti oomishne nuu bakka buusuu hin dandeenya. Faayidaa kilaasteraa arginee jirra waggaatti yeroo 2 oomishuu akka dandeenyu deeggarsa barbaannaan gaafii qonnaan bultootaati. Jechuu barbaadu hoggaatti akka gisee 2 oomishnu wanti nan barbaadu bishaan cufame bishaan 2 jira 3 jira akka waliigalaa tokko kan duraan qilleessan hojjetu asumatti naannoo kanatti affanamee jira tokko laga 4 moo kana wal qaxxaamuru jedha naannoo kanatti hoggaa 10 dura bayee guyyaa 3f gallakkisanii gannammaa ture cufanii deemu yeroo baay'ee gaafillee gaafachaa turre kana gara mootummaatiin nuti xiyyeeffannoo itti nu kenname. Bishaan kun nuu ba'e jechuun bishaan 3 kun nuu ba'e jechuun nuyi hiyyummaa keessaa baane jechuun barbaada. Ammas hiyyummaa keessa illee jiru kana caalaa itti fooyyofnaa jechuu barbaadatan. Biyyi keenya uroon hin ba'a yookaan lafatu burqaan hin ba'a. Idu burqaan nu baasanii hoggaatti gisee 2-3 nyaanne ne hiyyaanna. Kana ta'uudhaaf idu mootummaan nu duuba jiraate barbaannu qamadii barbaannu boqqolloo turre hojjenne biyyi kun sirriitti yaa caalu ta'a jechuudha. Jallisiin tokko illee hin jiru. Jallisiin akka yoonnoo hin jenne gisee 3 gisee 4 kan nyaannu boonoon bakkee 2 bakkee 3 banamee cufamee jira gaama. Odoonni baname kana caalaa fooyyofne boonas gisee teenyu san isa oomishuu hin dandeenya. Gandoonni jallisii qabna gandoota muraasa qabna. Gandi kun immoo ganda qonna gannaa qofaan oomishuu jechaadha. Qonnaan bulaan keenya hoggaatti al tokko oomishuu osoo hin taane hoggaatti al 3 oomishuu akka danda'u fakkeenyaaf qabatama gandoota keenya keessa inni beekamaadha. Bu'aa Binnat Zagayyee itti aanaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaati. Kanaan duras hojii jallisii booneef deeggarsa taasisaa turre ammas itti jirra jedhan. Gaa laman taree paampii liqiidhaan qonnaan bulaa keenyaaf kennaa baaneerra bara kanas paampiiwwan akka birootti bitamanii jiranii godina keenya tennaa dhufe aanootaaf kan raabsamu ta'a. Sanii miti madda bishaan carraawwan bishaanii bal'aa qabnan. Lagni Awaash aanaa 6 qaxxaamuree deema. Hidhaan laga Qooqaa jira. Harri Dambal jira. Kana qofa osoo hin ta'in giraawundi wootarri kan bishaan lafa jalaa salphumatti meetira 8-10 irratti kan qotamee bahu jira. Isallee akka carraatti fayyadamne oomishuu qabnaa waan san immoo qotuudhaaf maashinni adda addaa nu barbaachisan already waan barbaachisu mijeessaatti kan jiru. Hojii kilaasteraan qamadii oomishuu irratti hanqina bishaanii mudatu furuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jiraachuudha kan nuuf kaasan ganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Abarraa Warquu. Qamadii jallisiidhaan gara marsaa tokkoon gara hektaara 1700 ol misoomsina jenneeti kan qabannee jiru. Arfaasaa gara 300 walii gara miliyoona tokko qamadiif qofa oomishee oomisha qamadii gahaa argachuu qabna akka biyya keenyaatti jennee deemaa jirra waan ta'eef isa kanas kilaastera hojiirra oomishinaadha kan itti deemaa jiru. Bishaan wajjin hir'inni jira waan ta'eef isa dursan irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Biiroo misooma jallisii horsee bulaa wajjiniin karoora qindaa'aa qopheessineeti waliin mari'annee yeroo ammaa kan iskiimonni jiran suphamuu akka qaban kaan immoo boolla dhiyoo karaa salphaa ta'een ba'anii oomisha kennuu danda'an akkasumas paampiiwwan kanaan hojiirra oolan sirriitti qopheessine rakkoo gama bishaaniin jiru kana qonnaan bulaa fiikneeti karoora keenya kana galmaan ga'uutu hundura jiraataa jenneetti deemaa kan jiru rakkoowwan kana yoo hiikne qonnaan bulaan amma barbaade oomishuu akka danda'u ilaalleerra jechuudha.